Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan har'aa irratti soorataa fi dhugaatii gogaan qaama keessanii akka dafee gogu godhuu danda'an 7 kan ilaallu ta'a. Bareedinni yeroo dargaggummaa isin qabdan akka hin bannee fi qaamni keessan bareedaa fi miidhagaa akka tahetti akka turuuf maal godhuu akka qabdan kan isiniif ibsu ta'a. Egaa namootni hedduun fuulli koo badee jira, umrii malee shunturamee akkasuma bugurii fi maadiyaatiin fuula koo balleessee jettanii nagaafattanii turtaniif gaaffii keessaniif deebii gahaa fi barnoota irraa argattu jedheen abdii qaba. Hanga dhumaatti na wajji turuun subscribe like gochuu hin irraanfatina. Dura wanti isin beekuu qabdan fuula keessan kireemii qaalii fi maallaqa guddaan bittanii dibattanis saamunaa adda addaa fayyadamtanis rakkoon nyaata isin nyaattan irraa waan taheef fuulli keessan ni bada. Gogaan keessanis qulqulluu fi bareedaa tahuu hin danda'u. Kanaaf soorata keessan sirreeffachuu yoo hin dandeenye maallaqa keessanis kisaartanii gogaan fuula keessanis akka isin feetan osoo hin taane hafuu danda'a. Egaa nyaata kam irraa fagaachuu qabdu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Irraa baradhaa na wajjin tura. Inni dura daabboo adiidha. Daabboon adiin qamadii daakamu irraa waan tolfamuuf borcii fi furdinaaf isin saaxila. Akkasuma gogaan qaama keessanii akka dafee dulloomuu fi gogu taasisa. Nyaata kaarboohaayidireetii of keessatti qaban soorattanii sochii fi ispoortii kan hin goone yoo tahe daddaffiin gara sukkaraatti jijjiiramuun dhiiga keessan keessatti dhiibbaan sukkaraa akka guddatu godhuu danda'a. Dhiibbaan sukkaraa qaama keessan keessatti yoo heddummaate fuulli keessan akka dulloomu akkasuma akka shunturamu godhuun sararri fuula keessanii yookiin adda keessan irratti argamu akka baay'atuu fi guddatu godhuu danda'a. Kana malees ulfaatina qaama keessanii baay'ee dabala. Fuulli keessan akka dulloomu qofa osoo hin taane dadhabbiin dullumaa akka isin mudatuu fi akka isin irratti mul'atu taasisuu danda'a. Egaa daabboo nyaatuun dirqama, daabboo dhiisuu hin dandeenyu. Yeroo hunda daabboo fayyadamuu qabna kan jettan yoo tahe faallaa kanaa wanti isin nyaatuu qabdan daabboo adii osoo hin taane daabboo gurraacha yookiin daabboo qamadii osoo hin taane daabboo garbuu irraa tolfamoo fayyadamuu ni dandeessu. Yeroo daabboo gurraacha kana yookaan daabboo garbuu irraa tolfame bitattanitti sukkarri akka itti makamin hubachuu fi beekuun barbaachisaadha. Daabboon gurraachi of keessatti antioksidantii adda addaa of keessatti waan qabatee jiruuf gogaan keessan gogaa keessaniif baay'ee faayidaa guddaa qaba. Inni lammaffaa sukkaraa. Sukkarri miidhaan sukkaraa ogeessonni fayyaa ganama galgala himanis namootni dhiisuuf murteessan garuu xiqqaadha akka qorannoo tokko tokkotti. Sababbiin isaas sukkarri ashiishaa fi sigaaraa qixa suusii namatti tahuu danda'a. Sukkarri gogaa keessan irratti bugurii yookiin finniisa akkasuma fuulli keessan shif akka jedhuu fi dafee akka dulloomu godhuu danda'a. Keessattuu baay'inaan sukkara fayyadamtanii aduu irra kan turtan yoo tahe fuulli keessan akkasuma dugdaa fi laphee keessan irratti shif jedhuu fi fuulli keessan guutummaan guututti akka badu godhuu danda'a. Waan mi'aawaa soorachuu kan jaallattan yoo tahe faallaa sukkaraa dammaa fi kuduraalee fi muduraalee garagaraa keessattuu
keessattuu dammi gogaa keessaniif faayidaa guddaa qaba. Kuduraa irraa immoo muuza, wayinii fi buluubeerii fi raasbeerii fayyadamuu dandeessu. Walumaa galatti gosoota beerii yookaan biyya keenyatti gosoota injoorrii dadhabbii gogaa fi shunturamuu gogaa hambisuuf baay'ee gargaaru. Inni sadaffaan French fries yookiin xibsii yookiin waddii dinnichaati yookaan chipsii jedhamuun namni hedduun beeka, garuu chipsii irraas xiqqoo adda. Zayitiidhaan waddamuun kan dalagamuudha. Nyaanni kun biyya hedduutti baay'ee baratamaa fi baay'inaan kan nyaatamuudha. Bakka feetan deemtanis French fries dhabuun inni ulfaataa. Biyya keenyatti keessattuu yeroo dhiyootti baay'ee baratamaa fi karaa irrattis gurguramaa jira. Egaa ka waddiin dinnichaa isin hunduu ni soorattanii akkasuma baay'ee jaallatamaadha. Garuu rakkoo inni fayyaa irratti fiduu danda'u lakkaawwamee hin dhumu. French fries qofa osoo hin taane nyaanni ho'a guddaan yookiin zayitiin waddamu gogaa keessan akka dafee dulloomuu fi akka shunturamu godhuu danda'a. Wanti zayitiin waddamu salphamatti seelii gogaa keessanii miidhuu danda'a. Seeliin keessan yeroo miidhametti gogaan keessanis akka dulloomuu fi akka badu shoora guddaa taphata. Sababbiin isaas DNA'n cross linkingii jedhamuun beekamu miidhuun gogaan keessan akka hin sassaabamne yookiin akka adda hin deemne godhuu danda'a. Akkasuma soqeddii waddii dinnichaa keessatti argamu gogaan keessan sassaabatuu akka hin dandeenye godhuu danda'a yookaan akka shunturamu godhuu danda'a. Faallaa kanaa wanti isin nyaachuu qabdan mixaaxisa osoo hin waddin bishaaniin affeeruun fayyadamuu dandeessu. Mixaaxisni kooppariin kan badhaadhe waan ta'eef dulloomuu gogaa hambisuu fi fuula bareedaa akka qabaattan godhuu danda'a. Inni afraffaan foon oomishamee. Foon yeroo jedhutti foon hunda jechuu kootii miti. Foon processed tahee yookaan processed meats jedhamuun beekama. Qalma booda gara Afrikaa deemuudhaan wanti adda addaa itti dabalamuudhaan kan namaaf gurguramuudha. Isaan keessaa sooseejii fi saalaamiin kan jedhaman beekamaadha. Foon kun turuu akka danda'uuf soqiddaa fi aaraan gargaaramuun akkasuma laastikii fi xaasaa garaagaraa keessatti akka turu godhuun kan gurguramuudha. Foon kun cooma soqiddaa fi saalfaayitiin kan guutame waan ta'eef fuula keessan walitti shuntursuu fi gogaa akkasuma fuula keessan fokkisuu danda'a. Faallaa kana foon nyaachuun yoo barbaaddan foon lukkuu fayyadamuun fayya qabeessaa fi filatamaadha. Foon lukkuu pirootiinaa fi aminoo asiidiin kan badhaadhe waan ta'eef maashaaleen gogaa fuula keessanii akka adda harkisatanii fi dulluma yeroo malee hambisuu danda'u. Inni shanaffaan alkooliidha. Alkooliin qaama keessan keessatti diitooksifaayinii baay'ee barbaachisaa ta'e tiruu miidhuu fi dalagaa ala godhuu danda'a. Tiruun yeroo dadhabuu fi wantoota hin barbaachifne qaama keenya keessaa baasuu yeroo dadhabutti fuula keessan irratti finniisaa fi shunturamuun yeroo hedduu mul'ata. Kana malees alkooliin hirriba gahaa fi qulqulluu akka isin hin arganne taasisa. Hirribni faayidaa inni gogaaf qabu tokko lama jennee hin fixnu. Egaa ka fuulli keessan sababii alkooliinis tahee sababii biraatiin hirriba gahaa kan hin arganne yoo ta'e dafee of yaaluu waan hin dandeenyeef yeroo malee dulloomuu akkasuma taraarriin fuula keessanii akka heddummaatuu fi fagoo irraa akka mul'atu ija keessan jalattis akka iita'uu fi akka gurraachatu taasisa. Faallaa kana alkoolii dhaabuu kan isinitti ulfaatu yoo ta'e wayinii diimaa dhuguun ni dandeessu. Wayinii diimaa fayyadamuun yeroo boodammoo guutumaan guututti dhugaatii alkoolii irraa bilisa bahuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni ja'affaan maargaariiniidha. Maargaariiniin namootni hedduun akka dhadhaatti ilaalu garuu dhadhaa miti.
Maargariiniin zayitii kuduraalee irraa dalagama. Akka dhadhaa aanan irraa hin dalagamu. Egaa ka maargariiniin koolistirooliin isa keessatti argamu dhadhaa hin caalu. Sababii kanaan namootni hedduun fayyaa keenyaaf ni fayyada jechuun fayyadamu. Garuu gogaa fuula keessaniif isin miidha. Umrii malee akka dulloomtan fakkeessuu danda'a. Tiraansfaatiin isa keessatti argamu fuulli keessan yeroo aduutti bahu fuulli keessan akka baduu fi halluu tokko hin qabaanne godhuu danda'a. Qorannoo kana dura godhame irratti namootni maargariinii fi dhadhaa baay'inaan fayyadaman fuulli isaanii dafee dulloomuu fi miidhamuu akka danda'u ni ibsa. Faallaa kana wanti isin fayyadamuu qabdan daabboo keenya irratti ganama yeroo kaanu daabboo irratti waa dibachuu qabna. Waa dibnee akkasitti daabboo nyaatuu barbaanna kan jettan yoo ta'e avukaadoo fayyadamuu ni dandeessu. Avukaadoon nyaachuu fi dibachuun faayidaa guddaa qaba. Sababiin isaas antioksidantiin avukaadoo keessatti argamu fuulli keessan dafee akka hin dulloomne godhuu danda'a. Kanaaf avukaadoon antioksidantii kana waan of keessatti qabuuf faallaa maargariinii fi dhadhaa avukaadoo fayyadamuun baay'ee barbaachisaa fi fayya qabeessa. Inni torbaffaa fi inni dhumaa zayitii kuduraa irraa dalagameedha. Zayitiin kun mana hedduu keessanitti akka argamu tilmaamuu ni danda'a. Namni hedduun nyaata nyaatuu isaa malee zayitii nyaanni sun itti bilchaatu maal akka ta'e beekuuf hin rakkatu. Zayitiin isin fayyadamtan kan kuduraa yoo ta'e maargariinii wajjin wal fakkaataadha. Zayitii baay'ee piroosesd ta'e dullummaa gogaa malee rakkoo onneetiif isin saaxiluu danda'a. Kanaaf zayitii ooliivii fi kokonaatii fayyadamuun filatamaadha. Dhumarrattis wanti ani isiniif dhaamu yeroo hedduu bishaan baay'inaan fayyadama. Bishaan baay'ee ilma namaatiif barbaachisaadhaaf parsattiin hedduun qaamni keenya bishaan irraa kan tolfamedha. Guyyatti leetira 3 ol dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Gogaan keessan gogaa qulqulluu fi gogaa bareedaa akka ta'uuf bishaan baay'inaan kan dhugan yoo ta'e gogaa keessan yeroo yeroodhaan of jijjiiruu fi bifa bareedaa akka qabaatu godhuu ni danda'a. Kanaaf guyyatti yoo dandeessan leetira 3 ol bishaan dhuguun baay'ee kan gorfamudha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa asirratti xumureen jira. Gaaffii kan qabaattan yoo ta'e koomentii irra naaf kaayaa. Gaaffii kamuu nan deebisa. Akkasuma viidiyoolee irratti isiniif hojjechuu ni danda'a. Akkasuma warri peejii kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri subscribe gootanii fi maatii naaf taatan warri guyyaa guyyaan hordoftan baay'ee galatoomaa jecha. Akka irraa barattanis abdii godhaa. Fayyaa argadhaa. Fayyaan dabinaa.